Akka mooltaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduu sa'aatii kanaaf qabnu isinitti hima. Itiyoophiyaan sababa buqqa'insaa hanqina maallaqaa fi balaa lolaa rakkinni da'oo jireenyaa uummataa hammaataan ishee mudachuun gabaafame. Dhaabbileen namoomaa dhimma dhiyeessii gargaarsaa kan da'oo uummata bulchiinsa buufataa fi deebii manneen jireenyaa lafaa fi qabeenyaa yookaan HLP Itiyoophiyaa keessatti qindeessan buqqa'insi yeroo dheeraa tasgabbii dhabuun jijjiiramni haala qilleensaa fi hanqinni maallaqaa hamaan osoo ganni biyyattii inni guddaan hin jalqabin dura namoota kuma dhibbootaan lakkaa'amanii fi miidhamoo ta'an balaaf saaxilaa akka jiru akeekkachiisaniiru. Maree dursa kennuu marsaa lammaffaa kan xumura caamsaa 2026 keessa baasaniin kilaasteriin da'oo ariifachiisaa fi meeshaalee bu'uuraa qindoominaa fi bulchiinsa buufataa fi qooda fudhattoonni naannolee Tigraay, Affaar, Amaaraa, Somaaliyaa, Somaalee fi Beenishaangul Gumuz keessatti naannolee rakkoon gargaarsa namoomaa xiyyeeffannoo dursaa barbaadan adda baasaniiru. Isaanis haalli da'oo gadi bu'uu, buufanni buqqa'insaa namootaan dhiphachuu, yaaddoo eegumsaa fi hanqina tajaajila namoomaa caqasaniiru. Buqqa'insi jijjiiramni haala qilleensaa fi hanqinni qabeenya hawaasaa miidhamoo Itiyoophiyaa keessa jiran irratti dhiibbaa uumuu itti fufeera. Haga ganni dhiyaachaa jiruun sodaan da'oo dabalaa jira kan jedhu gabaasni kun maatiiwwan buqqa'an hedduun wiirtuulee waloo buufataa fi hawaasa isaan simatan biroo da'oo mijataa hin taane keessa akka jiranii fi meeshaalee bu'uuraa mana keessaa argachuu carraan isaanii danqaa ta'uu dabalee ibseera. Madaallii kanaan akka ibsametti deebiin da'oo aanaalee xiyyeeffannoo dursaa tokkoffaa qaban 20 fi xiyyeeffannoo dursaa lammaffaa qaban 46 kan adda baase yoo ta'u, hojiin kilaasterii qindoominaa fi bulchiinsa buufataa immoo buufataalee buqqa'insaa xiyyeeffannoo dursaa tokko qaban 67 fi dursa 2 qaban 76 adda baaseera. Naannolee Tigraay fi Affaar buufataalee xiyyeeffannoo dursa tokkoffaa qaban kan deebii kilaasterii qindoominaa fi bulchiinsa buufataa gadi hedduu kan simatan yoo ta'u, naannolee Amaaraa, Oromiyaa fi Tigraay ammoo deebii da'oo gadi naannolee xiyyeeffannoo dursa tokkoffaa qaban lakkoofsa olaanaa uumaniiru. Gabaasni kun akka jedhutti yaaddoon lafaa fi qabeenyaa xiyyeeffannoo dursa tokkoffaa qaban kutaalee Tigraay, Somaalee fi Beenishaangul Gumuz keessatti kan adda ba'an yoo ta'u, naannolee kaanitti namootni buqqa'anii qe'eetti deebi'anii fi hawaasni buqqa'an daangaa lafaa argachuu sodaa qe'ee irraa ari'amuu fi dhibdee wal qabataan bakka jijjiirraa jiran mudachaa jiru. Naannolee rakkoo kanaan duree ta'an gabaasni kun Amaara, Affaar, Tigraay kutaalee xiyyeeffannoo dursaa tokkoffaa fi lammaffaa keessaa isaan baay'ee simachuu itti fufaniiru. Kunis rakkoo dhabamuu da'oo haammataa fi haala jireenya dhiphachaa calaqqisiiseera. Haala kanas buqqa'insa yeroo dheeraa, wiirtuulee waloo namootaan dhiphatan, tasgabbii dhabuu, saaxilamummaa naannoo fi dhabamuu furmaata waaraa waliin wal qabsiiseera. Tigraay keessatti naannoleen xiyyeeffannoo dursa tokkoffaa hedduun zooniiwwan kaaba dhiyaa fi jiddu galeessaa keessatti kan argaman yoo ta'an, Tahataan, Adiyaaboo, magaalaa Sharaaroo fi Indabagunaa, magaalaa Abiy Addii fi magaalaa Zaalambassaa dabalata. Affaar keessatti magaaloleen aanaa xiyyeeffannoo dursa tokkoffaa ta'e kan itti fufe yoo ta'u, Yaaloon immoo dhiibbaa gargaarsa namoomaa olaanaa buqqa'insa yeroo dheeraa fi haala qilleensa jabaa waliin wal qabateen mudachuu itti fufeera. Amaara keessatti Raayyaa, Qobboon, Kwaaraa fi magaalli Saqoxaa sababa tasgabbii dhabuu itti fufee fi buqqa'insa haaraatiin naannolee dursa olaanaa argatan keessatti hammatamaniiru. Madaalichi Oromiyaa fi Beenishaangul keessatti dhiibbaan namoomaa dabalaa jiru akka agarsiisu akeekeera. Oromiyaa keessatti aanaalee xiyyeeffannoo dursa tokkoffaa ja'an adda ba'an keessaa Abbayyaa, Dugda Dawaa, Galaana, warra Jaarsoo, Jaartee, Jaardegaa fi Liiban kan hammatan yoo ta'u, Beenishaangul keessatti immoo naannolee xiyyeeffannoo dursa tokkoffaa 3
galmeeffamaniiru. Qaamoleen namoomaa akka hubachiisanitti tasgabbii dhabuun buqqa'insi haalli qilleensaa naannoo fi hirmaannaan gargaarsa namoomaa daangaa ta'uun naannolee kanneen keessatti deeggarsa laachuu gufachiisaa jira jedheera. Tigraayitti duula dargaggoota waraanaaf walitti qabuu gabaasi saaxile. Tigraayitti dargaggoonni hedduun duula humna waraanaaf namoota walitti qabu jedhamee jalaa miliquuf jecha mana baqachuun bakkee keessa bulaa akka jiran akkasumas manneetii firoottan isaanii gidduu deemuun jiraachaa jiraachuun gabaafame. Gabaasni Human Rights First Itoophiyaa maxxanse akka agarsiisutti mootummaan naannichaa fi caasaaleen mootummaa naannoo Tigraay keessatti magaalota akka Aksum, Adwaa, Shiree, Adigiraat, Maqalee, Wuqroo fi aanaalee godina giddugaleessaa fi kaaba dhiyaa keessatti duula humnaan waraanaatti guuruu geggeessaa jiru jechuun himateera. Kunis maatiiwwan waraanaa waggoota 2 ture irraa ammallee of deebisanii reefuu dandamataa jiran irratti argaman keessatti sodaa uumeera. Namni tokko gabaasa keessatti mana irra gara manaatti deemanii dargaggoota barbaadu. Yoo ilma isaanii hin arganne maatii gaafatu. Namoonni sodaa keessa jiru jechuun ibsameera. Akka HRFI ragaa namoota irraa walitti qabameen dargaggoonni buufataalee geejjibaa, gabaa, karaalee to'annoo fi walgahii hawaasaa irratti qabamanii gara buufataa leenjii waraanaatti geeffamaa turaniiru jedha. Barsiisaan tokko Aksum irraa gabaasa keessatti eeramee barattoonnii fi eebbifamtoonni hedduun kutaa barnootaa fi iddoowwan uummanni walitti qabamu irraa dhabamuu isaanii ibseera. Dargaggoonni bilisaan socho'uu hin danda'an tokko tokko dhokatanii kanneen biroo ammoo humnaan akka hin fudhatamneef gara Finfinnee fi magaalota birootti baqatu jechuun dubbateera. Gabaasichi godina giddugaleessaa keessatti maatiin tokko ilmi isaanii bakka jiru akka himaniif irra deddeebiin gaafatamuu isaanii fi dargaggeessi sun humnaan akka hin fudhatamneef torbanootaaf mana isaa dhiisee gandoota adda addaa keessa deddeebi'aa ture jechuun ibseera. Ragaa biraan tokko dargaggoonni gareedhaan konkolaataa fe'aman gara iddoowwan leenjii waraanaa jechuun shakkamanitti geeffamuu isaanii arguu isaa himeera. Konkolaataa isaan geessaa ture argine hedduun isaanii fedhii isaanii malee fudhataman jechuun dubbate. HRFI akka jedhetti ragaan walitti qabame kun galmee fedhiin taasifamu osoo hin taane gochaa dirqamaa fi doorsisaa ta'uu agarsiisa. Dhaabbatichi ragaan walitti qabame humnaan waraanatti guuramuu bilisummaa sochii daangessuu fi uummata sodaachisuu irratti yaaddoo cimaa akka jiru agarsiisa jechuun qorannoo walabaa ta'e akka geggeeffamu gaafateera. Barataan Aksum Yuunivarsiitii tokko maqaan isaanii akka hin ibsamne gaafatanis maatiiwwan ijoolleen isaanii leenjii waraanaaf akka fudhataman sodaachaa jiraachuu isaanii himaniiru. Dhimma kana irratti paartii mormituu siyaasaa hedduunis dhimma kana irratti yaada isaanii ibsaniiru. Xaliyaa banaa mana maree nageenya dhaabbata mootummoota gamtoomanii gamtaa Afrikaa fi dhaabbata mirga namoomaa idil-addunyaatiif barreeffameen paartiin bilisummaa Tigraay, adda bilisummaa uummata Tigraay fi caasaalee waraanaa Tigraay keessatti dirqamaan loltoota baay'ee guuraa jiru jechuun himateera. Paartichi akka iyyatetti gareen hidhatan kun sakatta'insa jabaa geggeessaa kan jiran yoo ta'u dargaggoonni barbaadaman yoo dhabaman firoottan isaanii hidhaa jiru jedha. Human Rights First Itoophiyaa qondaaltonni naannoo Tigraay namoota siyaasaa fi humni nageenyaa filatamanii leenjii loltootaa kamiyyuu akka seera Itoophiyaa fi ulaagaalee mirga namoomaa idil-addunyaatiin geggeeffamu isaa akka mirkaneessan gaafateera. Dhaabbatichi dabalataan caasaaleen mirga namoomaa biyya keessaa fi idil-addunyaa haala kana hordofanii fi iyyannoo dhiyaate kana akka qoratan waamicha dhiyeesseera. Hanga gabaasni kun maxxanfametti addi bilisa baasaa uummata Tigraayis ta'ee bulchiinsi ce'umsaa Tigraay gabaasa kanaaf deebii uumaatu hin kennine. Gabaasichi akka agarsiisutti yaaddoon hawaasaa bal'aan naannicha keessatti mul'ataa jira. Maatiin qorattootaan gaafataman hedduun yaadannoo waraanaa 2020 hanga 2021tti ture irraa kan ka'e Tigraay ammas waraana biraatti akka hin seenne sodaa akka qaban ibsaniiru. Oduu keenya itti aanuun qaamoleen tumsa siyaasaa Sudaan walgahii Finfinnee geggeessuuf turan utuu hin milkeessin hafanii jedhame. Walgahiin qaamolee tumsa siyaasaa Sudaan lameen tumsa Dimokiraatawaa Siivilii humna warraaqsaa fi tumsa Taasis
gidduutti geggeeffamuuf ture carraaqqii naannichaa waraana Sudaan dhaabuuf taasifamaa jiruun marii Finfinneetti qophaa'e irratti osoo hin geggeeffamin hafuu isaa gabaasni Sudaan Tiriibuun ibse. Mariin eegamaa ture kun kan qophaa'e adeemsa siyaasaa guutuu waraana Sudaan dhaabuuf kaayyeffate deeggaruuf dhimma dippiloomaasii kan ta'e gurmaa'ina biyyoota 5 biratti ta'us maddeen miidiyaa akka ibsanitti walga'iin kun sababa walquunnamtiin guutuun gama lameen gidduutti dhabameef osoo hin geggeeffamin hafee jedhe. Taateen kun kan uumame guyyoota muraasa dura gareewwan siyaasaa fi siivilii Sudaan hedduun tumsa Samo'uu fi tumsa Dimokiraatawaa humnoota birmadummaa fi jijjiiramaa dabalatee karaan nagaa haaraan waraana dhaabuu fi adeemsa siyaasaa bal'aa jalqabsiisuuf ilaalcha waliinii erga labsanii booda. Muddama kana caalaatti kan jabeesse hooggantoonni tumsa Dimokiraatawaa marii Finfinnee irratti hirmaachaa jiran tumsa taasisaa kan humnoota finciltoota Rapid Support Force waliin hiriiraniiru jedhanii akkan waliin marii siyaasaa geggeessuu irraa deebiin diduu isaaniiti. Hooggantoonni tumsa Dimokiraatawaa akka jedhanitti ejjennoon isaanii carraaqqii yeroo ammaa bu'uura garaagarummaa tuutawwan morkattoota gidduu jiru fooyyessuuf taasifamuuf bakka xiqqoo qaba. Deebii kanaan walqabatee hooggantoonni tumsa taasisaa jila mormii kana Kamiisa kaleessaa ibsa gaazexeessota Finfinneef kennaniin kuffisanii diddaan tumsa Dimokiraatawaa mariidhaaf agarsiise tumsa isaaniitiif faayidaa tokkollee kan hin qabne ta'uu ibsaniiru. Oduu keenya xumuraatiin Vilaadiimiir Puutiin gaaffii Zelenskiin qaamaan wal arginee mari'anna jedheef deebii kenne. Pireezidaantiin Raashiyaa Vilaadiimiir Puutiin xalayaa banaa pireezidaantii Zelenskiin qaamaan wal arginee haa mari'annu jedhe ergeef deebii kenne. Puutiin wanti anaa fi Zelenskii wal arginuuf hin jiru jedhe. Kamiisa dheengaddaa Zelenskiin Ameerikaa teenyee eeguun keenya dogoggora waan ta'eef anaa fi ati qaamaan wal arguun waraana kanatti xumura akka goonu jedhee gaafatee ture. Akkasumas Zelenskiin dubbii abaacoo fakkaatuun erga Puutiin tuqee mari'achuuf dhukaasa dhaabuu qabnas jedhe. Puutiin dubbii Zelenskii kana safuu kan hin qabne jedhee ibsee qaamaan wal argee mari'achuuf gaaffii Zelenskiin dhiyeesse akka hin fudhanne ibse. Dhukaasa dhaabanii mari'achuu osoo hin taane dhukaasa dhaabuun dura marii nagaa gaggeessuu qabnaa jedhe. Ammaaf dhimma itti wal arginu tokko natti hin mul'atu kan jedhe Puutiin fuula fuulatti wal arguuf haala mijeessuudhaan ammoo qaamaan wal arginee mari'achuuf akka haalli hin mijanne gochuudha jedhe. Anaaf isa lammaffaa natti fakkaata jedha. Waraanichi akka xumuramu hin barbaadu. Deebii isaa kanaan hedduun addunyaa kanarraa eegaa turan gaddaniiru jedhe. Dhukaasa dhaabuun kan barbaadaniif Yukireen irra deebiin of gurmeessuu fi malee fedhii nuyi gaafannes nuuf hin guutuu jedheera. Yukireen kana kan barbaaduuf akka humni waraana keenyaa fuulduratti hin deemneef garuu waliigaltee barbaanna ji'a 3 yookaan ji'a 6 osoo hin taane yeroo dheeraaf jedhe. Mee ogeessonni arganii irratti hojjechuun furmaata qabatanii haa dhufan sana booda wal arguu dandeenya jedhe Puutiin. Raashiyaan kan waraana dhaabdu yoo kaayyoon ishee hundi galma ga'e qofaadhaas jedheera. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya oduun keenya kanuma nu waliin turuu keessaniif galatoomaa isiniin jenna.